Yoya ashama arkafune jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Ahmad Oro TV ana dhufu bagara gahan dhuftanii akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo bakkaaf aala jirtanitti isiniif haa ta'u jecha egaa har'a kanan dhufe mana Ahmad Oro TV tiin argama egaa Ahmad Oro TV obboleessa koo kabajamaa fi jaalatamaan ana kabajjee kara istiidiyoo keetti waan affeerraa keetiif guddaa galatoomi egaa anis affeerraa keetiif dhiyaadhee jira. Ega Ahmad Oro TV gaafilee muraasa naaf dhiyeessee jira anillee gaafilee inni naaf dhiyeesse sana isaaf deebisuu dhufeetan jira kanaaf marree obboloota koo gaggaarii fi qaqqaalii hundi keessanuu hanga qophii keenya xumuraatti nu wajjiniin ta'a egaa gaafiin Ahmad naaf dhiyeesse akkas jedha tokkoffaa mee dhaggeeffatoota kootiin wal barii jedha akkasumas iddoo dhaloota keetii nuuf himi jedha egaa ani maqaan koo Maskaram yookiin Maskiin jedhama maatiin koo Maskaram yeroo baay'ee maqaan koo inni oriijinaaliin Maskaram garuu namni dheeressee na waamuu hin danda'ani kanaaf Maskiidhuma jedhaniiti na waamu bakki dhaloota koo godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Bachoottiin argama egaa gaafiin ittaanu akkas jedha addunyaa kana irratti nama akkamii ta'uu hawwitaa sababa waliin nuuf himi jedha egaa addunyaa kanarraa nama akkamii ta'uu akkam fedhu nama beekumsa hangan qabu nama beekamtii guddaa ta'uun fedha akkasuma wanta gaarii wanta hojii gaarii hojii nama hawwatu hojjedhe akkasuma fakkeenya namaaf ta'uutiin hawwa nama guddoo nama wanta gaarii dalagee beekamtii guddaa argatuun hawwa gaafii sadaffaa icciitii maatii keetii fi hiriyaa kee hin beekne qabdaayii jedha egaa icciitii hiriyaan koo fi maatiin koollee hin beekne hin qabu gaafii arfaffaa sooshaal miidiyaa kana irraa maal barattee jedha namoota sooshaal miidiyaa hojjechuu barbaadanis dhaamsa akkamii qabdaa jedha egaa sooshaal miidiyaa kanarraa waa baay'ee baradheetan jira sooshaal miidiyaa akkuma dhufeen anga kana dandeettii dubbillee hin qabu dandeettii fuula kaameraarree taa'uu hin qabuuti garuu adeemsa keessa obboloota kootirraa muuxannoo fudhadhee barnoota gaarii isaan yeroo isaan dabarsan anillee akka isaanin ta'a maaliifin akka isaanii hin taane jedhee aamilee isaan qabanirraa isaanirraa ka'ee isaanirraa baradhee akkam bakka guddaa fi dandeettii gaarii dandeettii fuula kaameraattirree dandeettii dubbillee kanan baradhee kara sooshaal miidiyaa kana dhufeetanii egaa warreen sooshaal miidiyaa hojjechuu barbaadan dhaamsa akkamitti barbaadda kan jedhuu fi dhaamsa egaa sooshaal miidiyaa erga fayyadamtanii jalqabuma of qopheessuun nurra jiraata sooshaal miidiyaa kanarratti dhufee sodaan na keessa hin jiru wanta gaarii hojjechuutiin qaba jalqabuma immoo hojii kana ergan hojjedhe fuula kaameraa irratti bayeetiin wanta gaarii dalaguun qaba dhaloonni boruu wanta narraa hojjechuu barbaadaniin wanta narraa barachuu barbaadaniin hojjedha jettee ofitti amantee jechuudha ofitti amanamummaa keetiin kara sooshaal miidiyaa dhufta gara sooshaal miidiyaa erga dhufte sodaa gonkuma of keessaa balleessuu qabda jechuudha egaa namoonni kara sooshaal miidiyaa kana dhufan sodaa of keessaa balleessanii ofitti amanamummaadhaan ani wanta kana nan hojjedha bakka kanan gaa kanaaf jalqabee hin dhiisu jedhanii honnee tokkummaadhaan jechuudha sodaa achi dhiisanii kara sooshaal miidiyaa kana dhufanii qormaanni hedduu kara sooshaal miidiyaa kana yeroo jalqabaaf dhufan nama acuucitu jira waa meeqa namaan jedha dhalli namaa isa dhagahuu dhiisanii isa bukkeedhumatti hambisanii yoorreen namni si qeeqe jechuudha namni kan si qeequ yoo ati sammuu qabaatte yoo barnoota guddaa irraan argadha jette namni gaarummaa kee ishiin akkana ishiin fuula kaameraa inni fuula kaameraa hin jaalatu yoo jedhe namichi suni maaliif akkas naan jedha waa irraa barachuufani miti jedhe inni naqeeqa jedhe duubatti deebi'uu osoo hin taane maaliif naqeeqa jettee fuuldura kee ilaaltee kara kaayyoo kee fuulduraa kee jabaattee hojjechuutii qabda yeroo namni duuba kee si qeequ yoo koomentii irratti waa tokko viidiyoon kee haala akkanaatii miti ati nama akkanaatii miti siin jedhan irraa barachuudhaaf malee akka nama sanatti mufattuuf miti jechuudha namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo akkasiin nama qeeqan akka kara fuulduraatti ati irraa barattuuf malee akka sodaattee dugda duubatti deebituuf miti kanaafu jalqaba woo viidiyoon keessan illee akkasii miti maaliif akkas gootan jedhanii koomentii isiniif barreessan innoo akkana naan jedhe kana booda hin hojjedhu fuula kaameraa irratti hin dhiyaadhu jechuu osoo hin taane kara fuulduraatti
ceephaa sana cuucamuu sana laaltee kara fuulduraatti akka ijjannoo guddaa qabaattee akka beekumsa guddaa qabaattee maaliif akkas naan jedha namni kun irraa barachuutiin qaba jettee kara fuulduraatti deemuu qabda malee inni akkana naan jette ishiin akkas naan jette jettee duubatti deebi'uu hin qabduun jedha dhaamsi koo kana. Shanaffaa beeloftee beektaa akkasuma maatii keetiin haartee osoo waan nyaanne bultee beektaa jedha. Beelofee dhugaa rabbii yeroon biyya jiru baay'een bu'aa jechuudha. Keessattuu mana barnootatii dhufee waa gadaana yookaan nyaata hojjechuu dhiisati kanuma qophaa'e yoo fuudhanii natti kennu baatan nan bu'a. Baay'een bu'a surmaayyuu humnaa oliin bu'a yoon beela'ee jechuudha. Keessattuu yeroo bona midhaan ni haamwiti ijoollee baadiyyaa ni beektu karaa sirraan koottaa hojii nu gargaaraa jedhu. Gaafa nuyi osoo manatti hin galin daftara keenya fudhannee bakka hojii sana deemnu yoom isaan achitti naaf hin dhufne tasumallee hojii sana hin hojjedhu bakkuma hojii sana daftara koo qabadhee tan kara manaa deema baay'een bu'aa yeroon beela'ee jechuudha. Achirraan immoo aartee osoo waan nyaanne bultee beektaa jedha ani baay'een illikamtuu dhagaa yeroo baay'ee armeen mana keessa hin hojjedhu hojii halaan hojjedha malee osoo du'ee hojii mana keessaa tole jedhee yoo sammuun koo na ajaje malee namni na ajajeef hin hojjedhu hojii mana keessaa isas yeroo baay'ee galgala yookiin hiraata hojjechuu irratti yookiin immoo buna daffisi jedhanii na gaafatu miti ani immoo buna sanas daffisuu hin jaalladhu. Kanaaf nan hara gaafa naan na rukuchuu gaafa na qimmiiduu dhuftu armeen ani immoo jalaatiin dhokadhee mana tokko deemaa achirraan nan okorro fagaa nyaata yeroo naa dhufu kootu nyaadhu yoo naan jedhan nyaata sanarree hin nyaadhu achumaanan ittiin oodee rafa yeroo baay'ee osoo nyaata hin nyaatin irree haaree rafeetii beeka. Jaaffaa biyya hormaa hanga deemte mudannoo akkamiitu si mudatee beekaa jedha. Egaa bundannoon biyya Arabaatti na mudate keessaa jalqaba akkuma biyya Arabaatii dhufeetini afaan hin beeku nama isaa hin beeku homaayyuu hin beeku yeroo kaan bonarra baay'ee guyyaa fakkaata laala ganama osoo bari'ee naannoo sa'aatii 5 yeroo ta'u halli baay'ee ifaa foddaa gaafa laaltu waanuma guyyaa isitti fakkaata. Yeroo sana silkiin nuuf hin eeyyamamu waggaa 2 guutuu ija silkii hargeetii hin beeku jechuudha mana sana keessatti sa'aatiillee maalirraa akkan laalladhu wanta hin qabneef jaartittiin baay'ee loltuudha nama irriba ganama rafu hin jaallatu jechuudha. Yoo tasanatti barfatee maal eegda maal rafta waa kanaa naan jetti waan ta'eef yeroo kana alli guyyaa fakkaata yeroon irribaa ka'u guyyaatti bakka har'a jaartittiin tun immoo guyyaa guutuu na gubaa tolti jedhee yeroon irribaa ka'ee sa'aatiin qabu silkiin qabu maalirraa sa'aatii kana laalu gaafaan hojii eegaluudhaaf jedhu jechuudha. Yeroo hojii hojjettan wanti tokko kushashiin jedhamiti isaan baay'ee irriba irrafanii gaafa sana yeroo dhuftani mana qulqulleessufani lafti immoo sa'aatii 5 hin bariine jechuudha. Maal hojjettuuf jennaan mana qulqulleessufaniin jedheeni amma mee altanii jennaan ani ganamasee kanaafuu mana qulqulleessuufin jedheen. Egaa mudannoon biyya Arabaatti na mudate sana keessaa kaniin alkan ka'ee bari'e jedhee mana qulqulleessuuf ka'e sana. Jaafa nama amala akkamii jaalatta yookaan waliin jiraachuu barbaadda jedha. Egaa naman ani kara fuulduraa nama wajjin hin jiraachuu hiriyaas ta'ee waama kamiyyuu jechuudha nama amala gaarii qabu nama of hin fakkeessine nama of hin tuulle of tuulummaarraa bilisa godhee isa xiqqaas akka nama guddaatti isa guddaas akka nama xiqqaatti hija tokko laalee nama ana faana hiriyaa har'a hiriyaa si fakkaatee ani yoon nama tokko icciitii koo hiriyaadha jedhee icciitii koo sana itti hime nama icciitii koo sana naaf dhosse nama hamala gaarii qabu fi haamilee lamatti horee bakka guddaa nama wajjin hin ga'u osoo har'a hiriyaa qabaatee har'a asitti nama gatee deema osoo hin taane nama hanga xumuraatti si wajjin hin ta'u si wajjin hin dhaabbatu nama wanta barbaadde wajjin hin hojjettee gaafallee waa tokko walitti mufattan muffii sana keessaa kuni lakki akkanaa kana sirratti sirreeffadhu jedhee nama kallattii dhufee natti himu amala isaa kanan jaaladha nama of tuulummaa bilisa ta'e nama bakka iftoomina qabu yoo atillee waa balleessite abbaa lammataatti deemee himu osoo hin taane atumtirree balleessiteera ati kana balleessite waan ta'eef lammaffaa ittiin deebi'ini kootu kara hojjechuu qabda jedhee nama na gorsuu fi nama of tuulummaarraa bilisa ta'u nama amatu tasuma hin jaaladhu jechuudha amala koo keessaa jireenya koo keessaa isaadha kanan jibbu nama amala gaarii qabu nama isa xiqqaas hin tuffanne hiyyeessa dureessa jedhee kan gargar hin baasne nama amala gaarii qabuun filadha nama akkasii wajjiniin jiraachuun filadha keessattuu amii fi soba jechuudha amiif soba nama bilisa irraa ta'e wanta jiru
hiriyaan koo kannatti himatte nama biraatti dabarsee imoosoon taan yoo balleessaa qabaatte ishiidhuma kana balleessite yoo na jaallatte na wajjiniin deemti yoo na jibbite achumaan na biraa deebiti. Kanaafuu yoo isa dhiiras ta'e yoo ishii samaraas ta'e gochaa hin taane yoo taate bakka kanaa deebii bakki kun isin baasu jedhee akkasuma kallattii itti meetan isa biraa deebi'uu barbaada. Kanaafuu nama amala akkasii qabu faana jiraachuun barbaada. Gaafii 8ffaa jaalalli si qabee beekaa akkasumas mudannoo yeroo sanii irraa nuuf himime jedha. Egaa jaalalli na qabeetii beekaa jaalalli kan na qabee xiqqeenyumaa qabeetan adeemsa keessa hanga erga guddadhee sammuun koo ergan biyya Arabaa dhaqeeti jaalallee sana yeroon jaalallee koo sana yaadu baay'ee natti dhaga'ama. Maaliifin dhiisee dhufeen jedha malee yeroon biyyaan qaamni isa bira jiru yeroo hunda wanta wal arginuuf yeroo hunda wanta lafiti wal argituuf amma kana miti. Garuu gaafa biyya Arabaa dhaqxe baay'ee yaaddaa hojiillee na jibbisiisee beekaa yoon sagalee isaa hin dhageenye hojiillee madaamota faanarree baay'ee bakka itti walii hin galle jira. Kanaaf immoo jaalalli kennaa Waaqayyooti waan ta'eef jaalallis na qabee beekaa jaalalaafis qormaanni hedduu qorameeti beekaa asiniin jedha. Gaafii salgaffaan yeroo haartee meeshaa cabsitee beektayii jedha. Egaa yeroon haare maal akkan hojjedhu hin beeku jechuudha. Yeroo baay'ee waan takka haare taanan yookiin waan mana fuuldura jiru darbadha. Kun immoo sirrii miti amala koo keessaa isa kana kan na dhibe kannan dhiisas jedhee dadhabirree meeshaan waan mana fuuldura jiru waa tokko haare taanan yoo waan tumti barbaade yaa jiraatu fuudhetu mallafaan naa. Kun immoo amala koo keessaa yeroo hunda obsanaaf kenni jedhee tan Waaqayyoon kadhadhaa haare taanan waan mana fuuldura jiru sananiin fuudhee lafaan dhaa jechuudha. Gaafin inni xumuraa akkas jedha. Anaaf hoo dhaamsa akkamii qabda akkasumas hordoftoota kiyyaafi jedha. Egaa Ahmad Oromoo TV'n nama cimaa akka taatu akka cimtee miidiyaa kee kana irratti chaayinaala kee kana irratti wanta gaarii dalagdee dhaloonni borummoo sirraa wayii hubatee dhiloota ittaanuuf akka darbu wanta gaariin sirraa hawaa jabaadhu cimii hojjedhu. Dacheen kun dachee qoromsati. Bakki hojiirree sitti mijatee hojii viidiyoo akkanarree wanta garaagaraa hojjettee dabarsuuf yaali yoo hin yaalle bakka akkasii yoo sitti mijoomne ta'e immoo obsaan guyyaa tokko wanta keessaa bahuu dandeenyuuf waan ta'eef yeroodhaaf malee akka chaayinaalii keetirratti cimtee hojjettu qormaanni si mudaturreen akka keessa hin deebine siin jedha. Akkasumas egaa dhaggeeffattoota kootiif maal dhaamta kan jedhuuf hordoftoota keessan hundi keessanuu warreen YouTube kanarra jirtanii warreen maamiltoota Ahmad Oromoo TV taatan hundi keessanuu jabaadhaa duubatti hin deebi'ina. Egaa chaayinaalii kana hojjechuuf qormaata hedduu sin barbaachisaa kan hojiidhaan qabame haalli bakki itti jireenyarreen baay'ee ulfaata viidiyoo gaafa hojjetan jechuudha. Isarraa abdii hin kutatina ofitti amanamummaa qabaadhaa. Bakka yaaddessana ni geessu waan ta'eef cimtanii hojjechuu kutuu qabdu jechuudha. Yeroo qormaanni si mudatu chaayinaala kana surumaa cufeetan dhiisaa maaltu faana na rakkise jechuu osoo hin taane ijjannoodhaan guyyaa takka ni darba bakka kana nagahuu qaba irratti jabaadhee hojjechuutiin qaba jettanii hundi keessanuu abdii kutuu dhiistanii kara fuulduraatti abdiidhaan jiraattanii qormaanni si mudaturree obsaan keessa darbitanii bakka guddaa gahuu qabdu wanta yaaddessana irra gahuu qabdu. Abdii hin kutanne taanaan ofitti amanamummaa qabaattan taanaan bakka yaaddan hunda ni geessuun isiniin jedha. Egaa gaafilee Ahmad Oromoo naa dhiyeesse kana fakkaataa. Egaa dhaggeeffattoota keenya yeroo keessan aarsaa gootanii amma kana kan wajjiniin turtan guddaa galatomaa hedduun isin jaaladha. Egaa Ahmad Oromoo TV like share subscribe gochuun duukaa dhaabbadha. Isin wal bira hin dhaabbanne taanaan namni biraa isin bira hin dhaabbatu waan ta'eef hundi keenya Oromoo saba bal'aadhaa wal bira haa dhaabbannu walaa cimsinu kara fuulduraatirree bakka dogoggora qabnutti wal sirreessaa bakka warreen nu ol immoo beekumsa qaban isaan irraa barachaa waliin haa jiraannu wal bukkee wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jedha dhaamsa kooti. Kanaaf hordoftoota koo ani maskii fiqiriidha warri maskii fiqiriif maatii hin taane deemaa maatii ta'aa fi Waaqayyoon wajjiniin haa ta'u hunda keessanuu hedduu sin jaaladha turtii gaarii.